daqiiqaa fi sakandii mara keessatti haati kaanus mana isiitti akka deebuu dandeessu firiidamaan gammachuudhaan harka dhibbarraa kumatti akka qeebaltan way shakkii qabnaatan. Argameetis. Argameetii akkana jechuun walirraa fageenyi isaanii kuni nama hedduu takka zannii balleessaa jira. sababni ati dhufteef maali? An sababan qabamsaa keenya Ijoollee irraa fagaachuu hin barbaannu akkasuma gartee. Mustariyaa fi yaasiin kunis waan jaalannuuf walirraa fageenyi isaanii kuni nama hedduu takka zannii balleessaa jira. Zanniillee gaafa sanni tollaa jirullee ni bareeddii. Biitti gartee biyyuma feetettuufu atiituu gartee biyya san Ameerikaa godhata bakka itti deeman tan. Ameerikaan tun tanumatu keessa jirru. Miyaanis as jirti anis as hin jira. Maaltuutu yaasiinii fi mustariyaa irraa hanqate yoo jenne wanni takka taa hanqatte hin jirtu. Ameerikaa jechuun waan biraati nuti waan keessa jirruuf. Tanaaf obboleettiin teenya gartanii shallamnee shalaallamne ililli harka keenye lamaziyyoo biyya jiraate lamaziin kireessinee phiip. Yoo mana nuti raahaa godha ija laalina kaaboo mukaanus qofaaf leenca kannetanii abukaanus itti nusinaa kaa kolkolo. No, naaf inni waluma qabna bar. Sama afaan nama qabuu feetasa. Dhiifama wallaa. Maaluma istiira kanaatu maal ta'a? Wallaa dhiifama. Hin beeku. Onnee keessa asuutii bar onnee walii hidhaahi waan gartee keessa kana jiru galtee waan saanaa keessa jiru fallaanni ol fuudha jaani onnee keessa jirti beeytaa gaafiin fi. Akka mustariyaalleen gama biraatti hin fudhanne akka yaasiinilleen gama biraatti hin fudhanne akkaawuntii lama arkanne nuti tana isaan hin gaafannu isaanillee nun gaafanne nu godhaas nun hin jenne riqicha hawaasaa yaada ummataa bakka takka fuunee walitti qindeessuudhaaf asirra dhufne jechuudha. Hamsaa keenya gizee takka nama guddaan na bira jira. Yaada kana itti naa himii akka dandaqabu jiran. Okay, ani waan gartee kasiif hin beeku. Akki jettu gartee haati teenya tana bira jirtu. Maalifii fi yaasiinii fi ijoollee haala gootanii bira geessitanii biyya namaa sanii yoo dalagatan maal qabaa maalifii fi isii gad deebistanii waan goonu gooneeti isaan ijoollee fi isa fuunee achi geessinee biitti sani biyyatti dalagachuullee dandahanii ijoolleefillee bakka barnoonni bareedaan islaamik yuunivarsiitiillee jiru mustariyaa fi yaasiinillee gartee haala bareedaadhaan bakka san ni jiran jeetiin akka nama guddaa tokkotti yaada maalifii fi karaa san mee bakki sanoo maal isiniif fakkaatti isiniin jettee yaaditi. Okay, ummaatu si bira waan kana jee. Akkas jetti yaada isiiti. Anillee na amansiistee jirti. Wareegama waan kafaluu fedhu hundaniin kafala isaan kan achi geessuuf hedduu takka latti haasawaa jirti. Nama dila kanarratti gaafii sanaa deebisi. Sababni ati dhufteef maali? An sababan qabamsaa keenya kan warra bumaatitu ruuza masriitti nyaattaa jeekaa yeroo keessa hanqata. Kanaaf muraasa takka naa qoodii hanga san hin finne ganaan fitu jira. Gaafan fite karaa rabbi noo feesaaf beeka. Eeyyo. Tole afaan Oromootti yoon isinii akka jette haati kaanus ani masrii wanni inni dhufee fi taphachuuf wallisuuf utaaluuf osoo hin ta'in anilleen akkuma namni gartee biyya namaa dhaqee jijjiiramutti gaaf tokko biyya namaa dhaqee makiinaa kiyya qabadhee jireenya kiyya bareedaa oofuuf hin dhufee jetti. Kuni waan isii fuulli isii himu jirudha waan isiin afaan hin dubbattuu miti. Duba eegachi dheeyxee umukaanus hiree harkatti moon arkanne. Hiree silaa namni barbaada dhaqusan. Hireen kaa harkuma rabbii jirti. Rabbiin haafidu inshaallah ni dhufti. Jechi kiyya hireen akka namni taa'ee eeggatu san siif hin mul'anne jechuu takkaa'uun arkanne. Taayetumaan eeggachuu jiraati. Okay. Hiree gootee teessee eeggachuu jirta moo hiree dhuftu eeggachuu jirta? Ta dhuftu dhaqe. Thank you. Kanaafuu yeroo barbaaddetti mana keetti deebi'uuf ilmaan keetti deebi'uuf qophooytuudha jechuun.
haalli mijoonnaan yaa haalli mijaa'u xiqqishoo asirraa galuun ni ulfaata. Haalli mijoonnaan rakkoon qabu. Okay. Tole egaa haalli hoggaati jettu haala jireenya gaafa galteeti moo haaluma itti galtu? Haalaan itti galtu mijoonne malee ani paaspoortiin hin dhufne biyya kana ni beeka warri miidiyaa akkaan paaspoortiin hin dhufin silaa paaspoortiin hin dhufe dawaddee galuu hin danda'a laakiin paaspoortiin hin dhufne karaa Suudaaniin seene gaafa nan biyya irra deemsan paaspoortii kannaan turre waan karaa Suudaaniin seene xiqqishoo galuun karaa kana asirraa nama galchuun xiqqishoo ni ulfaatti. Mijaawaa taanaan yeruma fedhattu niin gala namni takka eenyutu Jaafar ol naqa eenyu bakka. Okay, rakkoon qabu yaa sheekha guutaa yaasin illee bakka Jaafar kana alaa kaayi. jalaa gabboo rakkoon qabu abshir. Alaa jalaa gabboo. Shaarama kee yaasin nagal jiru takka yaasin asana kaayi guutaa. Tole. Jaafar ol naqe atummaan. Jaafar ol naqe. Okay. Yaasiin kaameraa tolee fi jirana fakkaata. Tolee jiraas tolee baasi mudira nagal. Okay. Tole. Modeeta raqaabadhu. Jaafar barreessa. Okay. Akkasitti Ummukaanos yeroo hunda ilmaan isiitti galuudhaaf wanni isii daangeessu karaa mijaa'uu qofa akkasiimi. Yeah. Okay, takka tukume. Mashallah. Thank you. Tole karaan ni mijaa'u Ummukaanos. Inshallah. Abshiriin siin jee karaan akka mijaa'u dhibbaa dhibbatti hin beekaati. Ayyib. Kana filaa suuqadhu taa'i. Dhiiraan filaa suuqadhu jaarii dhalaanoo maal jaansa dhiiroo. Qarmaa hidhadhu taa'i bootan. Anaa Hamashadhu osoo birariitaa jirtuutiin fi wanti yanta hidhitti seene hamashadhu taa'i tan. Tole. Yaasiin. Yep. Silaa gaawaan Ummukaanos jette walumaan quba qabna. Yeroo mara daqiiqaa fi sakandii mara keessatti haati Kaanos mana isiitti akka deebuu dandeessu. Firiidamaan gammachuudhaan harka dhibbarraa kumatti akka qeebaltan wayi shakkii qabnaa tana. Argameetis. Arkameetii akkana jechuun arkameetii jechuun dubbii laaftuu miti beek akkana barbaannaa jechuun Jaafee fi Safwaan viidiyoo teessan banadhaatii tatta'a. Duuba amma dhiiroo helikoophtar qabaannee helikoophtar keenya erginee hin fidnu mee kamitti daqiiqaa fi sakandii mara keessatti haati Kaanos mana isiitti akka deebuu dandeessu. Firiidamaan gammachuudhaan harka dhibbarraa kumatti akka qeebaltan wayi shakkii qabnaa tana. Argameetis. Arkameetii akkana jechuun arkameetii jechuun dubbii laaftuu miti beek akkana barbaannaa jechuudha. Jaafee fi Safwaan viidiyoo teessan banadhaatii tatta'a. Duuba amma dhiiroo helikoophtar qabaannee helikoophtar keenya erginee hin fidnu mee kamitti haadha Kaanos tana asitti deebisuu dandeenya. Jaafarii fi Safwaan Laal. dabbaalaa dubbatu oggu takka dabbaalee fi Safwaan maayikii banadhaa oggu takka maayikii banadhaa viidiyoos banadhaa galatoomaa jazaakumullah.